Nakabba kanilma kana kullu waaqa tokkotti ni amanna amin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kan isin jaallatu nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkamiin yeroo kana geessanii Amin. Waaqayyo gooftaan keenya jaalalaa farjummaa isaatiin yeroo kana kan ga'e maqaan Waaqayyoo maa keenyaa kan galateeffamee fi kan ulfaatamu haa ta'u hanga bara bara. Amin. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa irraa kan immoo qophii tokko qabatee isinii dhiyaatee kan jira. Qophiin kunis maal inni yoo jettan gaafiiwwan musliimonni gooftaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos irratti kaasanii deebii kan laataa jechuudha. Gara gaafii jalqabaatti gaafa jennu musliimonni gaafii akkana jedhu gaafatan jechuudha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ergamaadha malee Waaqayyoo miti jedhanii waaqummaa isaa kennu. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti malee Waaqayyoo miti jechuudhaaniin waaqummaa isaa gananii jiru jechuudha. Egaa macaafni qulqulluun maal jedha? Wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irratti ulfina Waaqayyoo fi kan macaafa qulqulluun beektanii fi dogoggortuu irraa kaattu jechuudhaan akkuma dubbate namoonni baay'een hiika macaafa qulqulluu hubachuu dadhabuudhaan macaafa qulqulluu dubbisuu dadhabuudhaan daandii jireenyaa macaafa qulqulluutti jiraachuu dadhabuudhaan baay'een isaanii dogongoranii Waaqayyoon uumaa isaanii gaafa gaddisiisan ni argina jechuudha. Egaa maatii Waaqayyoo dhugumatti Waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos samii irraa bu'ee edameessa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam keessa godhuudhaan kan dhalate fannoo irra ooluudhaan dhiiga isaa dhangalaasee madaa cubbuu keenyaa fayyisee du'a jalaa gara bilisummaatti kan nu baasee deebi'anii lammaffaa ganuu jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Egaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jechuudha. Anumaatu waaqa waaqotaa abbaa bara baraa akka ta'e macaafni qulqulluun ni dubbata. Kanaafiyyuu warreen musliimonni gaafii akka kanaa kaasan kana hubachuu isaan irra jiraata. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waaqa waaqotaati. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaas gateettii isaarra jira. Maqaan isaas gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa jedhamee waamama. Mucaan nuuf dhalate gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo akka ta'e macaafni qulqulluun nutti himaa jira. Waaqa waaqotaa akka ta'e, gooftaa gooftotaa akka ta'e, abbaa bara baraa, abbaa nageenyaa akka ta'e inni dhalate. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo ta'uu isaa nutti hima. Egaa maal gochuu dandeenya macaafa kana dubbisne moo? Akkasuma qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Roomeedhaaf erge boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irra gaafa dubbisnu abboonni qomoo isaanii akka firooma foonittis Kiristoos qomoo isaanii keessaa dhalate Waaqayyo inni hunduma gararraa jiru bara baraan haa galateeffamu. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos qomoo abboota keenya keessaa akka inni dhalate dubbata. Inni immoo Waaqayyoodha maqaan isaa immoo bara baraan haa galateeffamu jedhee macaafa qulqulluu irratti lafa kaa'eetu jira. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo ta'uu isaa dhalachuu isaa. Egaa musliimonni kan isaan kaasan Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti. Akkamitti waaqni dhalataadha? Kan inni dhalate qomoo warra Israa'elootaa keessaa akka ta'e macaafni qulqulluun immoo lafa kaa'eetu jira jechuudha. Akkasuma kutaa macaafa qulqulluu keessaa ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irraa kaasnee gaafa dubbisnu waan argannu qaba. Innis akkas jedha. Waaqayyo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne ni beekna. Nuyi isa dhugaa sana keessa ilmi isaa Yesuus Kiristoos keessas ni jiraanna. Yesuus Kiristoos dhugaa ta'e lafa qaba. Waaqayyo inni dhugaan jireenya bara baraaf isa kana. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Dhugaadhas jireenya bara baraa isaadha. Yaa ijoollee waaqni tolfamoo irraa of eegaa hin jireenyi isa abbaan bara baraa isa Waaqayyoon isaadha waan ta'eef yaa ijoollee waaqni tolfamoo irraa waaqni harkee irraa of eegaa jedhee qulqulluu Yohaannis nutti dubbata. Kanaaf gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waaqa malee ergamaa miti jechuudha.
Gama biraatiin yoo ilaalle qulqulluun Phaawulos warra Qolaasiyaasiif boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irraa kaasnee gaafa dubbisu Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha jedha. Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Erga jedhee uumama hundumayyuu dursee dhalate. Uumama hundumayyuu dursee dhalate. Dhalachuu isaas kaadanii Yesuus Kiristoos hin dhalanne inni ergamaa Rabbiiti inni nabiyyiidha jedhanii kan isaan amananii jiran. Yesuus Kiristoos ganaa dhalate jedhanii kan eegan gorsaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dhaloonni isaa uumama hundumaa dursa akka ta'e Matsaafni Qulqulluun nutti dubbataa jechuudha. Nuti kan eeggachaa jirru dhufaatii isaa isaan gana dhaloota isaa eeggachaa jiru jechuudha. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne warri teessoo irra taa'anii fi warri mootummaa qaban warri bantii Waaqa keessaa gooftummaa fi aboo qaba jedhamanii sodaataman isaan uumamanidha. Eenyudhaan uumaman? Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin uumaman. Waaqadhaan uumaadha waan ta'eef Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa waan ta'eef harka isaatiin uumamanidha. Wanti hundinuu karaa isaa uumamee waan hundumtuu waan ta'eef hundumtuu karaa isaa uumama. Isaafis uumamee inni wanta hunduma dura ture karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee jiraataa karaa isaatiin kan inni jiraachuu dandeenya. Isaan ala jiraachuu hin dandeenye. Isaan ala waa gochuu hin dandeenye. Isaan ala socho'uu hin dandeenye jechuudha. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa irratti hundumtuu isaan ta'e isaatiin ala homtuu kan ta'e hin jirudha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos abbaa bara baraa Waaqayyo uumaa waan ta'eef mootiidha inni uumaadha malee ergamaa miti jechuudha. Matsaafni Qulqulluun ragaa ni lekki ergamaadha kan jettan yoo ta'e immoo ragaa keessa nuuf fiduu dandeessu. Gama biraatiin gaafiin isaan kaasan bartoonni isaa abbaa nutti agarsiisii jennaan anee fi abbaan tokkuma jedheeni malee ani Waaqadha hin jenneeni. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos Waaqa miti jedhanii sababa kana dhiyeesse. Egaa sababni nama fayyisu Addaamii fi Hewaan hin fayyisu. Sababiin isaas gaafa laallu Addaamii fi Hewaan maal godhan? Baala sana nyaatan erga walitti qabatan Addaam maal jedhan? Maaf nyaatte gaafa jedhuun Waaqayyo Hewaanitu nyaatee na nyaachise. Hewaan maaliif nyaatte? Bofatu na dogoggorsiisee akkaataa sana walitti qabachaa turan. Qabata gochuun hin barbaachisu. Ifa baasnee beekuun barbaachisaadha. Yesuus Kiristoos gaafa inni biyya lafaa irratti barsiisu gaafa inni lallabu bartoonni isaa gara isaatti dhufanii gara isaattis qanii yaa Waaqayyo yaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos siin argine irraa abbaa arguu barbaanna nutti agarsiisi gaafa jedhanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo maal jedhee deebise? Ani fi abbaan tokkuma. Anaan kan arge abbaa argeera. Ani abbaa keessa jira. Abbaanis immoo ana keessa jira. Kanaafiyyuu ani fi abbaan tokkuma garaagarummaa hin qabnu. Waaqummaadhaan jiraachisuudhaan ajjeesuudhaan bituudhaan sooruudhaan uumama kana uumuudhaan addunyaa kana dabarsuudhaan nuti tokkodha waan ta'eef namni anatti amane abbaatti ni amana. Namni abbaatti amane anatti ni amana jedhee Waaqayyoon gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoositti dubbateedha. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irratti Yesuus immoo mana qulqullummaa keessaa kutaa mana qulqullummaa keessa deddeebi'aa ture. Yommus warri Yihuudootaa isatti naanna'anii ati amma yoomitti garaa keenya rarraaftaa? Masicha yoo taate keessaa baasii nutti itti jedha. Yoo Waaqadha ilaala isaanis shakkanii Yihuudoonni. Akkuma amma warri Musliimotaa waaqummaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos shakkan kana Yihuudoonni shakkanii jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irraa kaasnee gaafa dubbisnu. Amma yoomitti garaa keenya nu rarraastaa? Yoo Waaqa taate yoo dhuguma Masii taate keessaa baasii dhugaa jiru nutti mi jedhanii dhugaa jiru isa gaafatanii jedha. Macaafa Qulqulluu irratti gaafa dubbisnu. Kana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebisee isaanitti yaada. Isin immoo hin amantan. Hojii ani maqaa abbaa kootiin hojjedhu hundinuu anaaf dhugaa ba'u. Isin garuu hoolota koo keessaa waan hin ta'iniif ana hin amantanii. Isin hoolota koo waan hin taaneef, ijoollee koo waan hin taaneef hin amantanii. Hoolonni koo sagalee koo dhaga'u. Ani isaan nan beekaa. Isaanis na duukaa bu'u. Ani jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Isaan bara baraan hin badani. Namni tokkollee harka koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. Abbaan koo inni anatti isaan kenne hunduma irra guddaadha. Homtuun harka abbaa koo keessaa isaan butachuu hin danda'u. Ani fi abbaan tokkuma jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dhugaa jiru baasee itti jiraachuu. Waaqummaa isaa, Waaqa ta'uu isaa, inni fi abbaan tokko ta'uu isaa, hoolota
oolota isaa kan tiksu oolonni isaa sagalee isaa kan beekan ta'uusaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos keessaa baasuudhaan Yihuudootatti himee jira jechuudha. Kanaafuu kunoo macaafa qulqulluu irratti gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos aangoodhaan waaqummaadhaan abbaa wajjin tokko ta'uusaa qidha ta'uusaa waaqayyo ta'uusaa macaafa qulqulluu irratti lafa kaa'etu jira jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waaqadha malee ergamaa miti jechuudha. Dhumarratti gaafa laallu Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti kan jedhan yoo ta'e ergamoonni waaqayyoo hin dhalatan hin fuudhan hin heeruman jedhee macaafa qulqulluu irratti lafa kaa'e. Ergamoonni waaqayyoo foon hin uffatan. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos garuu mucaa namaa fayyisuudhaaf jecha foon uffatee akka dhufe macaafni qulqulluun nutti dubbata. Ergamoonni waaqayyoo garuu amalli isaanii akka qilleensaa, amalli isaanii akka ibiddaa akka ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbata jechuudha. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa kaasnee gaafa dubbisnu bara duriitti waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Bara duriitti jechuudha. Waaqayyoon gooftaan karaa garaa garaatiin raajotaatiin abboota keenyatti dubbateera. Guyyaa bara dhumaa sanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbateera. Bara dhumaatti yookiin immoo bara amma keessa jirutti gara dhumaatti immoo waaqayyoon eenyudhaan nutti dubbate ilma isaatiin nutti dubbate. Erga jedheen booddee waaqayyo ilma isaa kanaan waaqa fi lafa uume waan hundumaas harka isaatu dhaabe. Ilma isaatiin eenyuume lafaa fi samiiyyuu kan uumamte harka waaqayyooti. Harka ilma waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Ifni ulfina waaqayyo isa irraa hin calaqqe. Waaqayyo akkuma jirutti isaan hin mul'ata. Dubbii isaa humna qabeessanis waan uume hundumaa ni beeka. Inni cubbamoota qulqulleessuuf erga abdachiisee booddee ol gubbaa mirga isa suura qabeessa dhaqee hin taa'e. Erga jedhee kanaanis maqaa waaqayyoo isaaf kenne maqaa ergamootaa irra caala beekamaa akkuma ta'e inni ergamoota irra ni caalaadha. Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti kan jennu yoo ta'e gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ergamoota irra ni caalaadha. Macaafni qulqulluun Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irra gaafa dubbisnu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waaqa waan ta'eef hundumtuu harka isaatiin kan uumame kan harka isaatiin tolfame waan ta'eef iyyuu ergamoota irra ni caala. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun ati ilma kooti ani har'an si dhalche yookiin eenyuun ani isaaf abbaa nan ta'a innis ilma anaaf hin ta'a jedhee beekare gonkumaa jedhee hin beeku. Ergamoota isaatiin ilma kooti jedhee hin beeku. Ani immoo abbaa isaaniiti jedhee hin beeku. Eenyudhaan ala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin ala jechuudha. Waaqayyo ilma isaa isa hangafa waan hunduma gara biyya lafaatti yommuu erge immoo ergamoonni waaqayyoo hundinuu isaaf sagadaniidha. Ergamoonni iyyuu isaaf sagadu. Inni ergamaa rabbii dhiisiti. Waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ergamoonni isaayyuu maal godhu isaaf sagadu. Isaaf bitamu, isaaf hojjetu, isaan irra ni caala. Inni waaqa gooftaa uumaa waan ta'eef jechuudha. Waa'ee ergamootaa illee inni ergamoota isaa akka qilleensaa warra isaaf ergaman immoo akka arrabee guddaa hin godhate. Waa'ee ilmaa garuu teessoon kee yaa waaqayyo baraa hamma bara baraatti ulee mootummaa keessa ol qajeeladha. Ilmi garuu teessoon isaa ulfinni isaa bara baraan kan jiraatu ta'uusaa macaafni qulqulluun nutti dubbata waan ta'eef gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ergamoota irra ni caala. Inni waaqadha. Ergamoonni isaan sagadu. Gonkumayyuu gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii miti. Macaafni qulqulluun nutti dubbata. Ergamaa rabbiiti kan jettan yoo ta'e immoo ragaa keessan macaafa qulqulluu keessaati yoo nu fiddan hin fudhannaa jechuudha. Gama biraatiin dhumarratti waaqayyoon hunduma danda'u, hunduma gochuu osoo danda'u, samii kana, dachee kana hunduma kan uume erga waaqa ta'e maaliif dhalachuun isa barbaachise? Addaamii fi Iwaan hin fayyisuu akkasumatti hin danda'u. Dirqama dhalachuun isa barbaachisaa kan jedhu gaafis kanas kaasanii jiru. Akka inni gara addunyaa kanaatti dhufu kan isa taasise, akka inni dhalatu kan isa taasise, akka inni gara keenya dhufu kan isa taasise jaalala malee waa biraa. Waada addaamiif gale sana raawwachuudhaaf jaalala mucaa namaatiif waaqni ilmoo namaatiif qabu agarsiisuudhaaf gara addunyaa kana
Waaqni ammam akka mucaa namaa jaalatu agarsiisudha. Namni gaafa nama jaalatu qabeenya isaa dabarsee namaa kenna. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos garuu lubbuu isaa dabarsee nuuf kenna. Kun jaalala inni ilma namaatiif qabu, jaalala inni mucaa namaatiif qabu agarsiisudha. Waaqa ta'e osoo jiru hunduma gochuu osoo danda'u gaafa Addaamiin balleessu Addaam eessa jirtaa gaafa jedhee gaafatu Waaqayyo arguu dadhabee Alaazaariin guyyaa arfaffaatti gaafa awwaala keessaa kaasuu dhaqu awwaala keessaa kaasuu kan danda'u eessatti awwaaltan jedhee yommuu gaafatu bakka itti awwaalan wallaaleen jaalala nuuf qabu agarsiisudha. Eenyummaa isaa nutti agarsiisuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nus akkamitti akka gaafachuu qabnu nu barsiisuudhaaf jecha kan inni argamedha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti kan inni gadi dhufe kan isa gadi fidee inni guddaan jaalala mucaa namaatiif qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gaafa dubbisnu akkas jedhe. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaalate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge. Egaa tokkoffaan kaayyoon inni guddaan gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gara addunyaa kanaatti dhufe foon uffatee fi daabiloos bofa uffatee Addaamiin akkuma dogoggorsiise. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos immoo foon ilma namaa uffatee daabiloosin barbadeessu. Lammaffaan immoo jaalala mucaa namaatiif qabu agarsiisuudhaaf. Inni sadaffaan immoo jireenya dhabanii kan turan, garbummaa jala kan turan, garbummaa jalaa baasuudhaaf, jireenya bara baraa akka argataniif, akka isaan hin banneef gara jireenyatti deebisuudhaaf aarsaa kaffalee aarsaa sanaan immoo jireenya bara baraa isaaniif kennuudhaaf kan inni. Kanaaf gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos jaalala mucaa namaatiif qabu dhufe. Jaalala jechuun immoo maal akka ta'e, jaalalli immoo ammam akka ga'u macaafa qulqulluu keessaa gaafa laallu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irraa kaasnee gaafa dubbisnu Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannu tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kan inni gara biyya lafaatti ergame inni guddaan gara biyya lafaa kan inni dhufe foon durboo Maariyaam uffatee kan inni mul'ate inni guddaan akka isaan jireenya argannu Waaqayyo tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyo nu gidduutti mul'ate. Jaalalli Waaqayyo kan inni nu mul'ate nu gidduutti kan inni mul'ate kanaani. Nuyi Waaqayyoon hin jaalanne inni garuu nu jaalate. Ilma isaa cubbuu keenyaaf jedhee yookiin immoo cubbuu keenya akka furuu fi fureeta akka nu ta'uuf nu erge. Jaalala jechuun immoo isa kana. Michoota koo Waaqayyo akkana erga nu jaalate nuufis immoo wal jaalachuun ni ta'a. Namni tokko illee Waaqayyoon takkaa hin argine yoo wal jaalanne Waaqayyo nu keessa hin jiraatu. Jaalalli inni ittiin nuti wal jaalannus nu keessatti fiixaan ba'uu isaati. Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nu kenne nu isa keessa innis nu keessa akka inni jiraatu ni hubanna. Abbaan ilma isaa fayyisaa biyya lafaa godhee akka erge. Abbaan ilma isaa fayyisaa biyya lafaa godhee akka erge nuyi argineerra. Dhugaas ni ba'a. Namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanee yoo beeksise Waaqayyo isa keessa innis Waaqayyo keessa ni jiraata. Nuyis jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubannee amanneerras. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos jaalalaaf kan inni biyya lafaatti dhufe. Jaalalatu gara biyya lafaatti isa fide. Jaalalatu kanaan isa ga'e malee waan adda biraan jiru.